Welcome kun channel keessan Basic English OC Ingiliffa karaa salphaadhaan kan isin barsiisudha. Namni channel kanaaf haaraa ta'e hundinuu subscribe gochuudhaan namni duraan nu hordofaa jiru immoo video kana like fi share gochuudhaan hamma xumura video kanaa nu faana turaa isin jenna. Barumsi keenya kan har'aa immoo kutaa sadaffaa maloota Ingiliffa itti barannu keessaa kan akkaan barbaachisaa ta'e hogbarruulee adda addaa irratti hundaa'uudhaan akka fakkeenyaaf makmaaksa yookiin immoo proverbs isa jennuun irratti hundaa'uudhaan himootaa fi jechoota adda addaa irraa barree ergasii jechootaa fi himoota baranne san immoo hojiirra itti oolchinu jechuudha. Kana jechuun keenya itti haasa'uu fi karaa barreeffamaatiinis kan barreessuu itti dandeenyudha jechuudha. Having said so, now let's get started. Hamman ergan jedhee mee haa eegallu. So proverbiin keenya kan jalqabaa isa kana jechuudha. Proverbii torbaffaa yookiin immoo akka viidiyoo tanaatitti isa jalqabaa kan ta'udha jechuudha. So maal jedhamee dubbisaa isin osoo hin dubbisne? Akkam jettanii dubbistan mee? No pain, no gain. No pain, no gain. Akkasi dubbisnaa jechuudha dubbisni isaati. No pain, no gain. Okay. Maal jechuu isiniif fakkaatame hiikaan isaa? Hiika gubbaatii fi hiika keessaa qabaata. Hiikni gubbaa maali? No pain. No jechuun akkuma beektan miti jechuudha. Yookiin immoo no pain yoon jedhe jechi pain jettu dura laalaa jechuudha. Okay? Laalachuu jechuudha. So no pain yeroon jedhe laalaan hin jirtu. Okay? No gain akkasuma asirs maal hin jiru jechuu jirra. Gain jechuun argachuudha. Waan tokko argachuu. Okay? No gain yeroo jennu. Okay? Gain maal jenne? Argachuu jenne. So no gain yeroo jennu maal jechuu jirra? Wanni argames hin jiru jechuudha. Yoo walitti deebisne jechuudha makmaaksa kana hiika akkamiin nu kenna? No pain, no gain yeroo jennu. Laalaanis hin jiru. Okay? Wanni argames hin jiru jechuudha. Maali hiika makmaaksa kana? Maal jechuu barbaadeeti? Kana jechuun wanti takka teestii yookiin immoo qormaata qabdi. Qormaanni yeroo hundaa'u nama laaleessa jechuudha. Kana jechuun yeroo wanta takka qoramtu jireenya keessatti haa ta'u, qorumsa mana barumsaatis haa ta'u, sammuu teenya maal godha? Ni dhiphisaa jechuudha. Baay'ee nu rakkisa jechuudha. Wanti adda addaa yeroo nutti buutu nu rakkistu. Qormaata jirus haa ta'u, qormaata mana barumsaas haa ta'u, maal nama godha? Yeroo itti jirru sanitti baay'ee nu rakkisa. Okay? So no pain jechuun yoo hin qoramne yookiin immoo yoo hin dhiphatamne, yoo hin dhiphanne rakkinni sitti buutee jechuudha. No gain akkasuma wanni ati argattus hin jiru jechuudha. Okay? So qoramuun yookiin immoo mokkoramuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Ilmi namaa jabaatee itti fufuudhaaf. You cannot pass from one grade to the other without having any test. Kutaa takkarraa gara kutaa itti aanu darbuun hin jiru jechuudha. Qormaata osoo hin fudhanne. So jireenyi isaa akkasuma. So hiikni isaa waliigala maal jedha? Dhukkubbiin hin jiru, bu'aan hin jiru jedha. Kana jechuun maal jenne? Wanti hundinuu jechuudha. Wanti hundi ulfaataadha. Wanti faayidaa irraa argamu yeroo hundaa'u nu rakkisa. So yoo wanti nu rakkisu yoo hin jiraanne akkasuma bu'aan argamus hin jiru jechuudha. Kana jechuun yoo teesse waa takkan argattu jechuudha. Yoo kaatee hojjette immoo wanti ati hojjettu yeroo hundaa'u hojiin sun maal si godha? Si dadhabsiisa jechuudha. Waan saniif jechee waan dadhabdeef, waan hojjette saniif waan dadhabdeef yeroo hundaa'u bu'aa argatta jechuudha. So yoo hin hojjenne yookiin immoo yoo wanti si rakkisu yookiin wanti ati hojjettu hin jiraanne akkasuma wanni ati argattus hin jiru jechuudha gabaabumatti. I hope you got it. Isinii galee jedheetiin abdadha. So jechi nuti irratti xiyyeeffannee jechuudha hima adda addaa irraa ijaarrachuu barbaannu jechatamii jecha pain jettu tana jechuudha. Isii pain jettu tana irra hundaa'uudhaan himoota adda addaa kan mataa keenya irraa ijaarrachuu dandeenya jechuudha. So akka fakkeenya jalqabatti sentensiin yookiin immoo himni nuti irraa ijaarre isa kana jechuudha. She gained confidence quickly. Tokko tokkoon dubbisuudhaan haa eegallu. She, okay, isheen gained argatte maal?
confidence ifitti amantummaa. Kanammoo akkam jennee dubbisna? Quickly. Dafnee walirratti yeroo dubbisnu she gained confidence quickly. Okay? Hiikni isaa maal jechuudha? She gained isiin argattee jirti. Confidence ifitti amantummaa. Quickly jechuun saffisaan jechuudha. Yookiin immoo yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Hiikni isaa maal jedha? Daftee ofitti amanamummaa horattee yookiin immoo argattee jechuudha. So jechi iddoo kana jiru kan gain jennu kun maal jechuudha asirratti? Argachuu jechuudha. So fakkeenyi inni itti aanu isa kana. Okay? He gained 5 pounds last month. He gained 5 pounds last month jedha. Tokko tokkoon dubbisna. He yeroo jennu maal jechuu keenya? Isa jechuudha. Gain yeroo jennu maal jechuu jirra? Argatee jechuudha. Maal 5 jedha. Asirratti gainiin asitti fayyadamnu argatuun kun kamii? Akka kontekstii hima kanaatitti gain jechi jettu argachuu haa ta'u hiikni isaa malee daballii qaamaa agarsiisu jirra garuu. Maaliif qaamaatu argate haa ta'u garuu akka afaan keenyaatti dubbachuu qabnu gain jechuun iddoo kana dabaluu qaamaa ibsa jechuudha. So he gained inni dabalee 5 pounds. So asirratti 5 pounds yeroo jennu kiiloo 5 dabalee jira jechuudha inni last month ji'a darbe keessa. Okay? So hiikni walii galaa he gained 5 months. So hiikni walii galaa maali? Inni ji'a darbe keessa kiiloo 5 dabalee jechuudha. So al tokko dafnee akkamitti dubbisna kan xumura? He gained 5 pounds last month. Asirratti manzi hin jennu month. Okay? He gained 5 pounds last month. Akkasitti dafnee jenna jechuudha. So don't forget our formula to read any sentences or any long sentences. Formula keenya akkan irraanfanne. Sentensii dheeraa feenee akkamitti akka dubbisnu jennee kutaalee darban keessa akka ilaalle jechuudha. Dura jecha lama dubbisu fakkeenyaaf he gained marsaa itti aantu immoo jecha san marsaa itti aantu jecha dabaluudhaan okay akka fakkeenyaaf he gained 5 okay marsaa itti aantu irratti immoo maal goona jennee he gained 5 pounds inni kiiloo 5 dabale san booda marsaa itti aantu irratti last kan jedhu itti dabaltaa marsaa xumura irratti month itti daata san booda al tokko walirra dubbiste jechuudha. He gained 5 pounds last month. Okay? Namni fedhee jechuudha bifa kanaan yoo itti deddeebi'ee dubbise salphatti dubbisaa jechuudha. Okay? Saffisaan dubbisuus akkasumatti ni danda'a jechuudha. Please try this method. Mala kanatti fayyadama. Okay? Himni kunoo maal jedhame? Osoo naan hin dubbisne dura mee isin dubbisaa. Tokko tokkoon dubbisaa. Dubbistan jedhee yaada. Waliin haa dubbisnu. Okay? We gained valuable experience. So, jecha meeqa qabna asirratti? We gain 2, valuable 3, experience 4 jechuudha. Jechoonni afran kun walitti dabalamanii hiika akkamiinuu kennu? Mee tokko tokkoon hiika isaanii haa ilaallu dura. We jechuun nuti gained arganne, valuable gatii qabeessa kan ta'e, experience muuxannaa jechuudha. Asirratti jecha experience jettu tokko muuxannaa ta'a. Inni koomanii yookiin immoo guyyaa guyyaan nuti itti fayyadamnu hiikaan isaa jechuudha. Inni bira wanta si mudatu jechuudha. What did you experience yoo siin jedhe nam tokko maal si mudate jechuu jira jechuudha. I experienced a lot of things. Waan baay'een na mudate jechuu dandeessa jechuudha. So gara qabxii keenyatti yeroo deebinu we gained yeroo jennu lameen kun walirratti maali? Nuti arganne maal? Valuable gatii qabeessa kan ta'e arganne maal? Experience muuxannaa bareedaa arganne jechuudha. Muuxannaa gaarii waan akka malee nu fayyadu arganne jechuu jira jechuudha. Okay? Maal jedhame hiikaan isaati? Muuxannoo gatii guddaa qabu arganne jechuu jira jechuudha. How about this one? Kunoo akkam jedhame? They gain support from the community. Tokko tokkoon ilaallu
they isaan gained argataniiru waan darbeedha jechuudha. Asirratti idiin tun maal agarsiisti? Wanta darbe ta'uu agarsiisti. Support jechuun maal jechuudha? Gargaarsa yookiin immoo deeggarsa. From eenyurraa? Wanti takka tokkorraa wanta wahirraa jechuudha as agarsiisti. From jechuun okay, from the community, hawaasarraa jechuudha. Community jechuun hawaasa jechuudha. So walirra deebisnee ilaallu, we gain support, deeggarsa yookiin immoo gargaarsa arganne from eenyurraa? From the community, hawaasarraa jechuudha. So hawaasarraa deeggarsa arganne jechuu jirra jechuudha. Hawaasarraa they gain isaan ni argatanii, support gargaarsa yookiin immoo deeggarsa from the community hawaasicharraa jechuudha. Hawaasicharraa isaan deeggarsa argataniiru jechuudha. Deeggarsa hawaasa irraa argataniiru. Okay? Akka loqota biraatittis akkana ta'a jechuudha. So it is almost the same. Okay, let's pass to the other. This one, it says the company, asirratti, the company gained a new customer. Hiikni isaa tokko tokko yoo ilaalle, the company yeroo jennu asirratti kana koompaanii jettanii kan dubbisne, company jennee dubbisne jechuudha. Okay, tokko tokko ana dubbisnu. Okay, kan duraa maal jedha? The company, okay, gained argateera a new customer, haaraa. Okay, customer yeroo jennu maamila. So walirratti yeroo deebisnu maal jedha? Dhaabbatichi. Okay, the company yeroo jennu dhaabbatichi gain argateera maal? A new customer, haaraa jechuudha miti ni jechuun. A new customer yeroo jennu maal jechuu jira? Maamila haaraa argateera jechuudha. So hiikni isaa akka waliigala akkanatti ta'a jechuudha. Dhaabbatichi maamila haaraa argateera jechuudha. Wanti kun wanta darbe ta'uu kan nu agarsiistu isii idii tana jechuudha. Inni taanu akkanadha. She gained access to the building jedha. Asirratti isii building jettu tana dogoggoraan akka building hin jenne baay'inaan ni dhaga'ama yeroo namoonni dubbisanii yookiin immoo dubbatanii jecha building jettu akka building itti dubbisanii jechuudha. So akkas osoo hin taane building jenna jechuudha. Maal jechuudha? Kana jechuun iyyuu kana ittiin nayinu jechuudha yeroo dubbisnu. Iyyuun saayilantii taate jechuudha. So iyyuun tun akka hin jirretti lakkaa'aadha. So walitti maal taati? Building jenna jechuudha. Okay, jaarmee jechuudha. So hiika isaatii fi akkaataa itti dubbisnu tokko tokkoon haa ilaallu dura. Okay, akkuma beektan she jechuun isheedha. Gain isheen argatte maal? Access karaa itti geessuun jechuudha. To the building, gara jaarmeechaa jechuudha. Karaa ittiin deebitu argattee jirti yookiin immoo karaa itti geessu argattee jirti jechuudha. So akkana jechuudha. Building jechuun hiikni isaa akka loqota biraatitti gamoo jennaan jechuudha. Fooqii jennee kan yaamnu kana yookiin immoo jaarmaa jechuus dandeenya. So gamoo sana keessa seenuuf karaa argatte eenyu? Isheen jechuudha. Okay, inni itti aanu kanadha. We, okay, gained nothing from the deal. We gained nothing from the deal jenna jechuudha. Okay, so jechuun so kana jechuun we gained arganne jirra nothing waan akkan arganne jechuudha yeroo as. So walirratti deebisnee yoo ilaallu sadeenu jechuudha. We gain nothing yeroo jennu waan takka hin arganne jechuudha. We gain nothing jechuun nothing jettu yeroo dhuftu boodarra waan takka illee jechuudha. Okay, from the deal, waliigalteerraa jechuudha. Deal jechuun waliigaltee jechuudha. So waliigalticharraa waan akkan arganne jechuudha jirra jechuudha. Okay, waliigaltee kanarraa homaa hin arganne jechuudha.
inni kun maal jedha? She gained an advantage by starting early. She gained an advantage by starting early. Okay? Tokko tokkoon dubbisu irraa eegallu. She gained an advantage, okay, by starting. So hiika isaa tokko tokko yoo ilaalle, she gained, isheen maal goote? Argattee jenna jechuudha. An advantage, maal? Bu'aa jechuudha. By starting, eegaluudhaan. By jechuun dhaan kan jennu sani. So start jechuun eegaluudha. So by starting yeroo jennu eegaluudhaan, early yeroodhaan jechuudha. Wanta eegaltu sana yeroodhaan eegaluudhaan bu'aa argattee jirti jechuu jirra. Okay? Hiikaan isaa akkana jechuudha. Daftee jalqabuudhaan faayidaa argattee jedha yookiin immoo bu'aa argattee jechuudha. So akka amma itti hiikamee fi akkanaan jedhes tokkuma jechuudha. In one way or the other, deemee sanuma jechuudha. Daftee yeroo jennu early ka jedhu hiikuudhaa fi yeroodhaan jechuudha. Early jechuun, okay, yookiin immoo daftee eegaluudhaan yookiin immoo yeroodhaan eegaluudhaan yookiin immoo jalqabuudhaan. Advantage ka jedhu maalitti hiikne? Bu'aa jechuudha. Bu'aa jechuun maali? Faayidaa jechuudha. Argatte jechi gain jedhu argachuudha. So past waan ta'eef wanta darbeedha. Okay? Wanti darbee EDdhaan ibsama yoo jechi yookiin immoo barbiin sun regular ta'e jechuudha. Yoo irregular ta'e al sadii jijjiirama. So kan ED'n itti dabalamu yeroo hundaa'u regular verbii jennaani. So wantichi wanta darbe ta'uu nu agarsiisa. So isheen faayidaa guddaa argachuun ishee waan darbe jechuudha. Al tokko osoo biran kunne dafnee dubbisuudhaaf yaalii haa goonu. She gained an advantage. Hangaasii al tokko dubbisaadha. She gained an advantage by starting early. Asirratti by starting early kan jedhu kana sirreessaati. By starting early asirratti maal goona? Inni hamma asii qofaattu dhaga'ama jechuudha sagaleen. By starting early. By starting jennee gaa dubbisuu dhiifne. Okay? Hamma inni qofa dubbisne kana maal goona? Keessaa hirrifna jechuudha. So by starting early kana walirra dubbisaa isin mee kana qofa jechuudha. By starting early, she gained an advantage by starting early. Okay? Proverbii 8ffaa yookiin immoo kutaa irraa kanaaf isa lammaffaa kan ta'e itti dhufnee jirra. Mee dubbisaa isin. Erga dubbistanii immoo hiikaan isaa maal isiniif fakkaata? Osoon ani homaan jenne dura think about it. Okay? Before I say anything about it. Yaaddanii akkasuma dubbistanii itti jedheeti yaada. So amma waliin haa dubbisnu. Okay? Out of sight. Okay? Out of mind. Out of sight. Out of sight fayyaddu. Olaalle out of sight jedhaan. Isin immoo out of sight. Out of sight. Okay? Out gara diitti deebisaati. Out of sight. Out of mind. Out of, okay? So out of sight, out of mind. Walirratti jechuudha. Maal jenne? Out of sight, out of mind. Jenneeti walirratti dubbisna jechuudha. Maali hiikaan isaati? Out of sight jechuun ijaan ala yookiin immoo argaa teenya tanaan ala wanni ta'e. Out of mind. Mataa keenyaan alaa jechuudha. Mataa keenya keessa hin jiraatu jechuudha. Inni kun makmaaksa waan ta'eef yookiin immoo proverbii waan ta'eef hiika isaa kan gubbaati jechuudha. Hiika Ingiliffaa kan gubbaati. Garuu hiikni keessaa jechuudha. Hiikni dhugataan waan biraati jechuudha. Out of sight jechuun fakkeenyaaf wanti mataa keessan wanti ijaan isin hin agarre yeroo hundaa'u wanta isinitti hin mul'anne
yookiin wanti isin ijaan hin agarre out of mind. Out of mind mataa keessan keessas hin jiraatu jechuudha. Ilmi namaa wantuma ijaan argu yeroo hunda yaadaa jechuudha. Waan ijaan hin agarre hin yaaddu. Okay? So wantoota yookiin senaariyoo waan kana fakkaatu keessatti yeroo dhuftan, okay, out of sight, out of mind. Duraaniyyuu wanti sanaan ijaan argaa hin jiru, na rakkisaa hin jiru jechuu barbaade. Okay, bro, out of sight, out of mind jettaanii jechuudha nama tokko. Yookiin isaa kana jechuudha. Ijaan ala, sammuun alaa jedha. Wanti ijaan hin agarre sammuu keessas hin jiraatu, isin hin cinqu jechuudha. So wanta akka isin hin cinqine sammuu keessan keessaa akka badu feetan wantuma san arguu dhiisuudha jechuudha fallisaa. Okay? So jecha amma nuti irratti xiyyeeffachuu deemnu isa mind jettu tana jechuudha. So jecha amma nuti irratti xiyyeeffannu jecha mind jettu tana jechuudha. Okay? Mind itti fayyadamne hima mataa keenya irraa ijaaruu ni dandeenya ka jedhu ilaalla jechuudha. Fakkeenya jalqabaa kanaan haa ilaallu. Fakkeenya jalqabaa kanaan haa eegallu. Maal jedha? She changed. Isheen jijjiirte. Her. Maal jenne dhiyootana? Hair hin jennu. Her. Definitely bisna. She changed her. Okay. She changed her mind. Isheen yaada ishii jijjiirte jechuudha. Mind jechuun maal jechuudha? Sammuu jechuudha. Okay. So she changed her mind. Isheen sammuu ishee jijjiirte jechuun ishee yaada ishii jijjiirte jechuudha hiikaan isaa. Okay. Fakkeenya nam tokko wanta akka hojii hojjannaa isiniin jedhee erga wajjin walii galtan booda yoo yaada san jijjiirte, I changed my mind jette jechuudha. I changed my mind. Ani yaada kiyya jijjiire jechuudha. Yookiin immoo namni tokko waa isin gaafatee waan san hin fedhu jettaniin isin biraa deema. Namichi yaada san isin hin fedhu jettaniin sun immoo, in case you changed your mind, please call me. Maal isin jechuu danda'a yookiin immoo maal isin jechuu danda'a? In case you changed your mind, give me a call. Isin jedha jechuudha. Yoo yaada jijjiirte naa bilbilii isin jechuu danda'a. Okay? So yaada ishii jijjiirte jechuudha. Mind jechuun sammuu haa ta'u garuu yeroo haasofnu waa'ee yaadaati haasoo jirra jechuudha. Yaada sammuu keenya keessaa jechuudha. Inni kunoo maal jedha? How about this one? Kunoo akkam jedha? She read, isheen ni dubbisti, my mind. My mind jenna jechuudha yeroo dafnee jennu. My mind hin jennu. So my mind. Akkam jenname tokkoon haa dubbisnu, al tokkoon haa dubbisnu. She read my mind. 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 Akkasitti dafnee jenna jechuudha. Isheen maal gooti? She read my mind. She read my mind. Isheen sammuu koo maal goote? Dubbiste yookiin immoo read jennee si dubbifne isheen sammuu koo dubbisti jechuudha ta'a jechuudha. So kana keessa sammuu koo dubbiste isheen. Okay? Inni kun maal jedha? Mind. Okay? Your own business. Your own business. Business jechuun maali? Hojii kee jechuudha. Yookiin immoo hojii kee jechuudha. So nam tokko mind your own business yoo isin jedhe maal jechuu jira? Maal isin fakkaate? Asirratti hiikaan mindidha sammuu sanii miti jechuudha. Garree fulaallu jijjiirame jira. Hiikaa biraatis ni qabaata jechuudha mindini. So nam tokko mind your own business yoo isin jedhe fakkeenyaan isinii kanna nam tokko waliin osoo haasa'aa jiru ustanii jechuudha osuma nama san hin gaafanne yookiin immoo namni sun isin hin barbaanne itti seentanii haasawa wajjin yoo haasawaa eegaltan mind your own business hin jedha namni sun. Mind your own business. So maal isin jechuu jira isin fakkaata? Akka afaan keenya yeroo hedduu kun sin galchuu dhimma kee
kun dhimma keetii miti siin galchu jechuuti jechuudha. So mind your own business. Dhimmuma kee oofadhu deemi. Sin ilaallatu kun kan jedhuuf keessaa qabaate jechuudha. Okay? Mind your own business. Akkamiin dafnee jenne? Mind your own business. Mind your own business. Asii jenne jechuudha. So dhimma kee oofadhu. Kun sin galchuu yookiin immoo sin ilaallatu jechuu jirra jechuudha. So hasawa akkasii yeroo haasawuu barbaadan nam tokko waan dhimma keessan keessa yoo galu mind your own business akkasi dafnee jennaanii jechuudha. Yookiin immoo namni tokko dafee akkasiin nuun jedha jechuudha. Mind your own business hin jedhu suuta. Mind your own business sin jedha jechuudha. So yeroo san akkaataa itti ja'ama beektan hiikni isaatis yeruma sanis ni gala jechuudha. Barumsi keenya kan kutaa sadaffaa proverbitti fayyadamuudhaan jechoota haarawaa fi himoota haarawaa irraa barachuu fi akkasuma kan mataa keenya irraa ijaarrachuu nu dandeessisu asirratti raawwata. Kutaa itti aanuun barumsa biraatiin hamma walitti deebinutti have a great time. Bye bye for now.